Hello, akkam jirtu? An dheeressaa Oromiyaa Dijitaal Haabiirraa. Barnoonni keenya Infoormeeshin Teekinooloojii akkuma itti fufeetti jira. Barattoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatti dhuftan sabiskiraayib gochuudhaan eegala. Akkasumas immoo hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa. Kallattumaan gara barumsa keenyaatti yeroo barannaa gaarii isiniin jechuun barbaada. Hello, akkam jirtu? Kun Oromiyaa Dijitaal Haabiirraati. Barnoonni keenya Infoormeeshin Teekinooloojii akkuma itti fufeetti jira. Barattoota baay'ee irraa infoormeeshinii kolleetti godheen barattoonni baay'een yookiin immoo mana barumsaa baay'ee irratti akka chaapterii 3 kana eegaltaniittidha jechuudha kanani odeeffadhe. Kanaaf chaapter 3 irraa itti fufuudhaaf karoorsee jechuudha. Kana booda osoo kilaasiin duubatti nafiin hunda barattoota 9 kutaa 10 hanga kutaa 12 akkasumatti itti fuudhaaf karooran qaba jechuudha. Infoormeeshinii dhabuurraatiin duubatti hafaan ture jechuudha. Kanaaf chaapter 3 kanarraa eegallachuudha barattoota kutaa 10tiif illee yeroo darbee chaapter 2 irratti kompiitar neetwoorkii ilaallee irraa akkasumas immoo kompiitar neetwoorkii keessatti keebiloota yookiis immoo gaayidid neetwoorkii ilaallee irraa. Kanaaf warreen kana warra chaapter 2 kana dubbisuudhaan akka chaapter 3 kana waliin eegallu jira. Kana booda hanga chaapter 2 dhumaatti wantoota barbaachisu warreen akka practical exercise yookiis immoo warreen akka laabii hundallee waliin ilaalaa deemnaa jechuudha. So this unit 3 is application software. I think you are familiar with this application software in grade 9. So in grade 9, this application software is different from system software. So application software kan jennu ka garaagarummaa inni ittiin system software waliin qabu. Application software kan jennu kun hojii keenya guyyaa guyyaa hojjechuuf softwareota nu gargaaran jechuudha. Kanaaf sun irratti xiyyeeffannaa jechuudha chaapterii kana keessatti. So at the end of this unit, learner will be able to create table kan create goon Excel dhaan illee ta'uu danda'a. Akkasumas immoo Microsoft Word dhaan illee ta'uu danda'a jechuudha. So warreen sun irratti xiyyeeffachuudhaan amma tokko tokkoon osoo kilaasiin keenya nu duubatti hin hafiin akka waliin deemnuun barbaanna jechuudha. Barbaachisaa ta'e immoo chaapter 2 irrattis yeroo firii taayimii qabutti siif hojjechuu yaala jechuudha. So create table. Maybe we can create table by the word processing specifically by Excel or Microsoft Word. Also organize and then insert picture or the processing fayyadamne insert picture illee gochuu dandeenya, clip art illee shape gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf kitaaba kana osoo ilaalle Word dhaan jechuudha kan create ta'eeru. Kana keessatti maal qaba kitaabni kuni? Picture garagaraa qaba, clip art qaba, shape garagaraa qaba jechuudha. So warreen sun waliin tokko tokko waliin ilaalla jechuudha chaapterii kana keessatti. Isinillee kana gochuu danda'u qabdu erga chaapterii kana xumurree jechuudha. So explain how page number are formatted. Page number kan jennu ishii as jirtu kanaan argitanii page number jenna. Akkamitti formaat akka ta'u fakkeenyaaf bakka kanatti page number gachuu dandeenya, bakka kanatti gachuu dandeenya. Garuu kitaaba kanarratti asirraan galeera. Kanaaf warreen kana akkamitti formaat gochuu akka dandeenyu yookiin immoo galchuu akka dandeenyu waliin ilaalla jechuudha. Isinillee kana gochuu danda'u qabdu jechuudha chaapterii kana erga xumurree booda. Another thing is analyze mathematical operators or data to perform addition and others. So this one is what we cover in this chapter. Another thing is summarize functions such as filter, sort and rank. Kana kan fayyadamnu amma Excel fayyadamnee gochuu dandeenya. Akkasumas immoo Microsoft fayyadamnee functionii filter data filter gochuu data nuti barbaanne filter gochuu danda'u. Fakkeenyaaf data 100 yookiin listii 100 jira ta'e akkamitti akka sort gochuu dandeenyu alfaabeetiidhaan ta'uu danda'a, lakkoofsaan ta'uu danda'a. Warreen kana chaapterii kana keessa erga xumurree apply gochuu qabna jechuudha. Another thing is apply different effects to cell. Cell jechuun amma rectangle ishii akkasii jechuudha. Fakkeenyaaf ni ilaalla booda kolomaniin jira, roowun jira, seeliin immoo jira. Bakka kolomanii fi roowun itti wal quunnamnu seelii jedhama. Asiin gadeen kun kolomanii jenna, horizontaalii immoo roowuu jenna. Ishiin kun immoo horizontaalii fi vertikaalii bakka itti hojjennu seel jennaa jechuudha. So
different effective akkasumas dabalu prepare and present slideshow shiganallee qopheessine waliin laallaa jechuudha. Create slide master warreen kana hunda isaa chapter kana keessatti xumuruu qabnaa jechuudha. By using what? By using application software fayyadamni warreen kana hunda isaa gochuu dandeenya jechuudha. So under this chapter 3 or unit 3 we have some unit overview. You learn basic concept of word processing and spreadsheet in grade 9. Think you are familiar with this one, right? You get some knowledge from grade 9. So similar with this one application software kan jennu kana jechuudha grade 9 irratti baranneera. Kanaaf word processing mark spreadsheet hamma ta'e basic concept qabna jechuudha. So unit 3 in this unit you are going to learn advanced topics such as creating table, formatting table, inserting picture, clip art, shape, formatting page number in word processor. Word processor irratti kan hunda isaa advanced topic jechuudha. More detail keessa buuneetidha jechuudha. Kan kana gochuu dandeenyu as keessatti. Another thing is under spreadsheet, Excel jechuudha ishiin kun advanced topic are include like understanding and displaying formula jechuudha. Function, working with data, working with chart, applying different effect on cell ishiin jenne gaa dura shema fakkeenyaaf kun vertical ta'e kun immoo horizontal ta'e table tokko akkasitti uumne ishiin kun cell jedhamti jechuudha. So formatting cell kana waan barbaadne gochuu dandeenya jechuudha ishi kana. Finally we are going to learn other advanced topics such as using animation and transition and creating slide master. So slide presentation gochuudha warri fayyadamu ishi kana illee keessatti cover gochuu dandeenya jechuudha. So first topic of this chapter or this unit is word processing. I think you are familiar with this word processing in grade 9 unit 3. So now let's see advanced concept of this word processing. So before that we have some brainstorming. You can open and identify word processing on your school computer. She gaaffii argitanii kun kana bantanii tukutaa sagalee yeroo barta you can open and identify word processing on your school computers. Kana banuu dandeessu ammallee ta'uu danda'a kana durallee ta'uu dandeessa banuu dandeessaniitu word processing kana banuu dandeessu. Kana kan banuu dandeenyu grade 9 irratti baranneerra bakka ishii kanatti ergaa word jennee barreessina jechuudha. Word jennee erga barreessinee booda nu dhufa jechuudha. Word nuti computer keenya irratti install gooneeru jira yoo ta'e ishuma kana irratti click gochuutu nu barbaachisa jechuudha. Ishuma kana irratti click goone word keenya ni banamaa jechuudha. So gaaffii nu gaafatame sunidha. Yoo bantaniitu ta'e yes jettu. Yoo hin banne ta'e immoo kun amma banaan jira boodas achirratti waan isinitti argisiisu jira jechuudha. You can explain for why word processing is used. Maaliif nu fayyadame word processing? Word processing kan nu fayyadu kitaaba kana illee word processing dhaan barreessineera. Kanaaf deebiisa ta'uu danda'a jechuudha kunillee. So word processing refers to the act of using computer to what? Create, edit, save and print. Warreen kana arfan word processing fayyadamneetidha kan nuti goonu jechuudha. Warreen kana arfan create kan goonu. Banamee jira booda irratti hojjenna booda sirriitti argisa. Create, edit, save, print documents. Fakkeenyaaf kitaabni keessan kun yookiin immoo kitaabni irraa barachaa jirru kuni jalqaba create ta'ee then edit ta'ee edit kan jennu qubee sirreessuu ta'uu danda'a wantoota garaagaraa babbareechuu ta'uu danda'a formatii garaagaraa gochuu ta'uu danda'a warreen sun hundi isaa edit jennee fudhachuu dandeenya then save goona erga xumuramee save goona then finally print goone bifa kitaabaa akkasitti hard copy dhaan qopheessuu ni dandeenya jechuudha. Document jechuun keessa kitaabni kun document. In order to perform word processing, specialized software known as word processor jenna. Microsoft Office fayyadamna. Machine asitti banne kuni isin asitti banne harkarraa qabnu kuni word processor jedhama maqaan isaa is needed. One example of word processor is Microsoft Word. Example kanaati jechuudha. Kun amma gosa baay'eetu jiru. Google Word documentiin jira. Library Word Writer jira baay'eetu jiru amma gosti kana keessa garuu nuti Microsoft Word dha kan nuti laa but other word processing applications are so widely used for a purpose. So we use Microsoft Read this text view kitaaba kana irratti kan nuti barannu kanaanidha jechuudha. Garuu iddoo baay'eellee jira. So first what we do on this word processing is creating table akkamitti create gochuu dandeenya.
Kana kaa walumaan laalaa deemna sinisillee kitaaba kanarraa yeroo yookiin immoo viidiyoo kana yookiin suur-sagalee kana yeroo barachaa deemtan anuma wajjin apply gochaa deemaa jechuudha. So creating table is the topic under this word processing. Eenyu fayyadamne table kan uumnu word processing kana fayyadamne jechuudha. So a table such as the one shown in the figure 3.1 kana jechuudha. Row is an arrangement of data made up of horizontal. Horizontal maal jedheera dura yeroo asitti isinitti hime horizontal jechuun akkana jechuudha. Vertical jechuun immoo akkana jechuudha. So horizontaliin akkasitti kun row jedhamti jechuudha. Akkasitti asii gadeen kun immoo ishiin kun gidduun kun asii gadeen kun hanga dhumaatti vertical jenna yookiin immoo column jenna jechuudha. So horizontal row and vertical column. Cell are rectangles that are formed when row and column is intersect. Argitanii? Horizontaliin jira tokko, lama, sadii, afur. Row afurtu jira. Kolomaniin immoo tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba. Kolomaniin immoo torbatu jira. Bakki itti wal qaxxaamuru hundi maal jedhama? Cell jedhama jechuudha. So cell are a rectangle that are formed when row and column is intersect. Bakka itti isaan wal qaxxaamuran row jenne cell jennaa jechuudha. Data kan barreessinu achi keessattidha. So these tables are often used to organize and present information, but they have variety of use as well. Table kan maaliif qopheessina fakkeenyaaf as keessatti waan sanbatarra uumame waan wiixatar waan hojjaa lammaffaa yookiin immoo Tuesday, Wednesday waan garagaraa qabachuudhaaf nu gargaara jechuudha. You can use table to align number, create intersecting page layout, calendar qabachuudhaaf, invoice, contact list asirratti maqaa namaa qabachuu dandeenya. And the example of how table are used every day. Warreen kun amma argitanii kalaman jennee rashii kana. Asii gadee warra diimaa asii ka'ee akkasitti jiru kana kolomaniidha. Kunis kolomaniidha. Kunillee kolomanii, kunillee kolomanii, kunillee kolomanii. Kan akkana horizontaal irra jiru kun immoo row jedhama. Argitanii diimesseera ofiisaa fakkeenyadha kun. Kanaaf garuu row afurtu jira. Ishiin kun immoo argitanii ishiin kun immoo cell jedhamti. Kunis cell. Hundi isaa cell jedhamu jechaadha bakka itti wal qaxxaamura. So a table in word processor. Word process several options for creating a table, including dragging. Word provides several options for creating table gochuudhaaf, including dragging a method fayyadamne table kana create gochuu dandeenya. Inserting table dialog box fayyadamne table create gochuu dandeenya. Table drawing tools. Sararri drawing bifa drawingiitiin table create gochuu dandeenya. And quick table method, depending on the situation and availability of resource, you can use different version of the word application. Bara 2016 kaasee word process Microsoft Word jiru warreen kana hunda isaa hojjechuudhaaf iyyuu gahaadha jechuudha. Warreen kana hojjechuudhaaf iyyuu gahaadha jechuudha. Vershiniin bara 2016 kaasee jiru kana hojjechuudhaaf gahaadha jechuudha. So warreen kana hojjechuudhaaf gahaadha. Sun irratti waan ishiin kun isaan sunutti beeskiftee jechuudha. So inserting table by dragging. Inserting table by dragging. So methodin jalqaba nuti itti table word processing fayyadamne create gochuu dandeenyu inserting table by dragging. By dragging kan jennudha jechuudha. In this section you will learn how easily and quickly you can create table from the insert table. Insert table kan jettooma fakkeenyaaf riibaanii Microsoft Word keenya irra jirti. Insert table kan jettu erga click goonee buune table by dragging create gochuu dandeenya, by dialog box create gochuu dandeenya, by drawing tools, by cube table method fayyadamuu dandeenya jechuudha. So isaan keessaa inserting table by dragging kan jennu kun ishii jalqabaati jechuudha. Ishii jalqabaati jechuudha. So insert table by dragging mouse pointer to specify the number of row and column you need. Fakkeenyaaf ishiin kun kolomanii tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba fi row afur. Bakkuma barbaanne itti drag and drop gochuu dandeenya jechuudha. Nuti amma fakkeenyaaf kolomanii afurii fi row afur
qabaachuu dandeenya. And using this method, you can create any empty table as many as you like. Follow jalqaba yeroo table create goonu duwwaadhuma isaati kan nuti create goonu jechuudha. Duwwaa erga create goonee booda waan barbaanne achi keessatti yoo barreessuu dandeenya jechuudha. Many as you like. Follow the step and insert table by dragging before you begin this step. Launch Microsoft Word. Nuti ammasitti Microsoft bannee jira. So launch Microsoft Word kan jedhu ishii kana jechuudha. So blank kan jettu kanarratti click goona. Yeroo bira geenyu isinitti argisiisa jechuudha. And launch Microsoft Word. So Microsoft Office keenya banamee jira. Launch Microsoft Word and open blank Word document kan jedhu kunoo murree jira ammasitti banamee xumuramee jira. Kun Microsoft Word haaraa banameedha. So step nuti table kana insert goonu jalqaba maal goona on this insert tab kan jennu kun ribbon Microsoft Word irra jirti. So in the table group click the table button and the insert table menu is upper. Jalqaba maal goona sitti amma fakkeenyaaf insert kan jennu ribbon dha ishiin kun akkuma yeroo kutaa 9 keessatti baratanii insert kan jettu ishii kanatti buunaa jechuudha. Insert kan jennu erga ishii kanatti buunee waan baay'eedha kan nuti documentii keenya keessa insert gochuu dandeenya. So ammaaf garuu maal barbaanne table-dha kan nuti barbaanne. Table-dha kan nuti barbaanne table button ishii kana jirti. So step ittaanu maal jedha anuma waliin hordofaa jechuudha. So point the cell in the physical element second row. So insert table menu is upper. Argineera miti insert table menu kan jettu argineera. So point the cell insert menu table kan jettu kanatti erga buunee booda bifa akkasiitu nu dhufaa jechuudha. Erga akkasitti arginee booda insert table kan jedhu jira. Kun hundisaa table akka barbaannetti create gochuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf drag and drop kan jennu ishii kanadha jechuudha. Amma yeroo bakka kanatti osoo click godhee amma jechuudha bakkuma ani amma barbaade irra kaa'ee sunidha jechuudha. Kolomanii fi row argachuu kan dandeenyu jechuudha. So step ittaanu yeroo waliin ilaallutti point to the cell in the fifth column and second row. The menu title should read 5 times 2 table. That means 5 times 2 table. Yeroo jennu 5 in maalidha? 5 in maalidha? Row keenyadha. 5 in row keenyadha. Then 2 immoo kolomanii keenyadha jechuudha. So waan sun apply goona jechuudha. Then click below the table and press enter keys to insert blank line. When you insert more than one table in document, you should separate them within blank line to avoid joining the table. Table in lama create gochuu barbaanne jechuudha nuti table lama create gochuu yoo barbaanne page jedhama tokko irratti blank line gidduu galchina jechuudha. Akka table lamaan waliin qabannetti table 1 table 2 akka waliin qabannetti blank line gidduu galchuu. You can save the document table 1. Table 1 jennee immoo document create goone sun create gochuu save gochuu dandeenya jechuudha. So kuni kan jalqabaate nuti create gochuu dandeenya jechuudha. Meenni xumurame amma fakkeenya wantoota jedhame sun table kan jiru irratti click goona. Suniin booda 5 times 2 argitanii 5 in kolomaniidha. 2 immoo rowdha jechuudha. Homaa hin barreessine garuu nuti kanatti. Kanaaf suniin booda waan barbaanne irratti barreessuu dandeenya. Save erga jennee booda save as table 1 jennee create goona. Booda wanta keessatti barreessinu waan jiraatuuf ammaaf table dhuma kana create akkatti gochuu dandeenyu kan ilaalaa jiru jechuudha. So ishii kana table 1 jennee save goona jechuudha. Table 1 yeroo biraan fayyadamuu dandeenya waan ta'eef in your drive jechuun immoo hard disk keenya irratti maybe desktop keenya irratti ta'uu danda'a. Garuu hard disk keenya irratti kan save goonu jechuudha. Isuma save goone sunidha yeroo biraa deebinee kan print gochuu dandeenyu jechuudha. So another method is using insert table dialog box. Using insert table dialog box. Insert table kan jedhu jira. Isa fayyadamnee immoo create gochuu dandeenya jechuudha.
stepin hanga asii jiru kuni warreen sun nutti argisiisa jechuudha. Irra deddeebinee tokko tokkoon dubbifna. Amma fakkeenyaaf ani akkaataa isinitti argisiisa. So table 1 jenneetidha jechuudha. Kana kan create goonu table 1 bakka filanneet bakka barbaannetti ishii kana table 1 jennee create goona jechuudha. Yeroo biraa deebinee waan biraa keessatti hojjenna waan ta'eef ammaaf callisaatuma table 1 jettanii yookiin immoo table methodii tokkoffaatiin create ta'edha jennee akka bannu jechuudha. So fakkeenyaaf ani desktop irratti save gochuun barbaada. As keessatti create kan jedhu jira. Sun keessatti table 1 jennee create goone yeroo biraa methodii kun create ta'edha jechuudha methodii tokkoffaatiin. Another method to create table by word processing is using insert table dialog box. Using insert table dialog box fayyadamne table create gochuudha. In this insert table dialog box, you can click the spin box arrow or type in the number of columns in the row you need in table. Amma fakkeenyaaf sadra jalqabaarratti drag and drop dhaan hojjenne. Amma garuu keessatti row barbaannu yoo 5 ta'e 5 jennee barreessina. Kolomanii barbaannu 2 yoo ta'e immoo 2 jennee barreessina jechuudha. Yookiin immoo row nuti barbaannu 5 yoo ta'e akkasumas immoo waluma jala isuma lamaan nu gaafata waan nu gaafate sunitti dialog box irratti barreessina jechuudha. You can use the document that is open from the previous exercise. The number used here are for practical ones. And you master the concept. You can use any number figure is 3.3 and 0.0. So dialog box fayyadamne create gochuuf step mu jalqabaa soo fayyadamne jechuudha. Step method tokkoffaa irratti laalle jechuudha. Finally maal goona table 2 jennee save goona jechuudha. Kun step nuti deemnu sanna hordofaa walumaan laalla jechuudha. So table tokko ka create goonera kun isa duraati. Mee amma immoo haaraa tokko habannu mee isa duraatti blank irratti habannu kun isa lammaffaati amma document 2 wenne haaraa banna. So insert jenna. Insert ergannee booda amma kaashii dura akkasitti drop taasifne akkanatti hojjenne. Amma garuu insert table kan jennutu jirti iddoo kana. Insert table kan jennu irratti click yeroo goonu akkasitti nu dhufaa jechuudha. So bakka 5 jettu kana barbaanne 6 taasisuu dandeenya. O barbaanne ishii kana immoo ishii kana barreessinee 3 taasisuu dandeenya. So click yeroo irratti goonu table row 3 qabu kolomanii 6 qabu nuuf create godhee jira jechuudha. So ishii kana immoo table 2 jennee create gochuu dandeenya, save gochuu dandeenya jechuudha. Table 2 maaliin baname method lammaffaatiin create goone jechuudha. So ishii kana akkuma duraatti table 1 qabna. Table 1 method tokkoffaatiin create ta'e. Kun immoo table 2 jechuudha ishiin kun. So method lammaffaan kanadha jechuudha. Method lammaffaan nuti ittiin table word processor fayyadamne create goonu. Another thing is drawing table. Draw gochuu ni dandeenya. Table create gochuu kan dandeenyu suura kaasuudhaan akkanatti sararuudhaan table create gochuu dandeenya jechuudha. Word provide option to draw complex table using draw table commands. Achuma keessa arganna bakkuma dura warra kan create goone sun which enable you to draw table as you will do with pencil and paper. Akkuma waraqaa irratti yookiis pencil fayyadamne draw gochuu dandeenyu cursorii mouse keenya kana fayyadamne draw gochuu dandeenya jechuudha. So the draw table command transforms the mouse pointer into pencil tools, which you can use outline the table and then draw row and column exactly where you need them. Keep your eye on the following step to draw a table from the table. If your ruler is not disabled, select the ruler checkbox on the view tab.
ishii kana amma ruuleriin keenya displayed hin taane ishii kana akka taasifnu isinitti argisiisa. Step tokkoffaan isaa make sure that your insertion point is at the bottom of document. Then use the scroll button to scroll down. Then insertion point is at the top of the screen. So ishii kana kottaatti deemnee ilaallaa jechuudha. And as dhufnee niwudha kan nuti bannu. Blank irratti click argoona kun ka haaraan dhufeera erga kun haaraan dhufee insert jenna jalqaba garuu maal goona ruuleriin keenya create ta'ee jira asirraanis immoo jira osoo inni mul'atu ta'ee garuu ishii kana view kan jettu kana irratti click goone ruulerii ishii jettu kana irratti display akka ta'u nu taasifna jechuudha amma garuu display ta'ee jira waan ta'eef ofiisaa isii mul'ata waan ta'eef sun irra dhaabbannee create gochuu dandeenya so insert jenna jechuudha step sadaffaa yookiin immoo mala sadaffaa fayyadamnee table create gochuurra jira so ishii kana irratti gargaaru taasifnee draw table kan jettu jirtis draw table jettu jirti draw table erga inni argitanii karseriin koo gara bifa irsaasiitti jijjiiramtee jechuudha so ishii kana akkanatti sarara ishii kana akkanatti sararee kaamu fakkeenyaaf ishii kana erga sararee kolomanii tokko argadhee kolomanii lama qabeen gottota jechuudha kolomanii akkasitti roomoo akkasittan uumaa jechuudha akkasittan uumaa barreeffamni achitti jiru sun kanuma nutti himaa jira so mara kanaaf fayyadamnee teebilii diroo gochuu dandeenya jechuudha so teebilii diroo gochuu dandeenya mala kana fayyadamnee jechuudha anda erga diroo goone xumurree amma akka sunitti gottotaati uumaa sunuun jedheera kun nutis gottonni uumne diroo teebilii kan jennu kanatti sunin boda maal goona click and drag the pins from the left border to right border through horizontally warra ammas goone kan sunin nutti machuudha use your as your guide click the draw table button in the drawing group of the table tool tap to turn the pencil to off balleessuuf immoo fakkeenyaaf draw keenya goone erga xumurree booda draw goone erga xumurree booda badee jira margitanii draw goone erga xumurree booda ishii asitti draw jettu akkasitti jira amma bifa irsaasiin dhufti ishuma kanatti deemnee click goonaa jechuudha akka gara barreeffamaatti nu jijjiiramu taasisuu barbaanne immoo so ishii sun dhagnee off taasifnaa jechuudha amma kanaaf teebilichuma create akkatti gochuu dandeenyu malee homaa akka keessatti barreessinu homaa wanti ajajamnee jiru so dhagnee ishii kana save taasifna jechuudha akkuma warra kan save goonetti dhagnee save taasifna jechuudha table 3 yookiin immoo mala sadaffaa fayyadamnee table kan create goone jechuudha ishiin kun another thing is inserting a cube table fayyadamnee ammallee table malatti create gochuu dandeenyu jira jechuudha cube table are built in pre-formatted table kun template isa jennu sun jechuudha yookiis immoo table kana dura create ta'ee jiru irratti hundoofne nuti immoo customize gochuu dandeenya yookiin akka nu tolutti jijjiirrachuu dandeenya such as calendarii ta'uu danda'a tabular list ta'uu danda'a which you can insert and use in your document hojii keenya wajji waa wal fakkaatu yoo ta'e achi keessaa arganne isuma gara kan keenyatti jijjiirrachuu dandeenya jechuudha cube table kan jedhu you can edit the cube table calendar to reflect the current month on and the year gara kan keenyatti jijjiirrachuu dandeenya jechuudha faayidaa dhuunfaa keenya win this is how you insert cube table calendar into document so cube table kan jettu jirti ishiin immoo kunoo bakka kana jechuudha to deemnee bakka sun taasifne warreemus kanatti argana built in kan jiru kana immoo drop down kana keessa calendar filachuu dandeenya yeroo sun itti calendar akkasitti taa'u nuti akka barbaanne kana wiixata Monday jettu kana gara wiixataatti jijjiirree akka nuti tolutti May jettu kana immoo amma nuti December keessa jira gara Decemberitti jijjiirrannee hojjechuu dandeenya jechuudha. So kuni akkaataatti nuti table create goonu mala arfaffaadha. So mala arfaffaa kanas mee waliin haalaallu mala arfaffaa kana mee yookiin immoo cube table jettu kana waliin haalaallu asitti insert jenna insert table jenna jalqaba garuu mee sun irraan hojjennu new create taasifna suniin booda insert kan jettutti buuna insert ergannee sufna cube table argitanii shi kan cube table kan jettu nuti yeroo tibuunu nuu fidan mashi kana eegna cube table argitanii
Q table irratti osoo kiliikiin godhiin akkasitti kiliik yeroo dhufnu bifa kanaatiin anuma barbaanne keessa tokko irratti create gochuu dandeenya jechuudha. An barbaanne listii garaagaraa jiru we subhead waan nuti tole an barbaanne irratti create goona jechuudha. Fakkeenyaaf argitanii mee kana barbaanne nuti gara Decemberiitti jijjiirree fayyadamuu dandeenya. Warreen kana immoo wiixata kibxata minaamin jennee December kunka kalaanderiidha. Kalaanderiidha kuni teebilii create ta'edha. Teebilii metedii Q table kan jettu fayyadamnee create goonedha jechuudha. So akkuma warra kanaa ishii kanas immoo mala arfaffaatiin create goone waan ta'eef save goona jechuudha. Sorry. So ishii kana save goona jechuudha. Table 4 mala arfaffaa fayyadamnee kan uumnedha jechuudha. So ishiin kun mala arfaffaadha jechuudha. Table 4 jennee create goone irraa ishuma sun irra deebinee apply goona jechuudha. So teebilii bifa kanaatiidhaan kan create gochuu dandeenyu bifti arfaffaan ishii kanadha jechuudha. Practical exercise kan immoo mee yaalaa barbaachisaa ta'e amma fakkeenyaaf practice drawing table individually using the following steps. Stepota kana fayyadamnee practical exercise 3 hunda isaanii irratti waan hojjedhuudhaaf sin hanga sitti open Microsoft Word akkuma nuti gochaa turre draw table having row 15 kan qabuu fi column 7 kan qabu. Row jechuun asii horizontaalee 15 kan akkana 1 2 3 4 5 6 7 8 hanga 15 taasiftu asii gadi immoo 7 taasiftu jechuudha. Ishii kana laabii keessa fayyadamaatti teebilii akkasii create insert new row between row 3 and row 5 tokko lama sadii gidduu kanatti immoo tokko dabalaa isiniin jechaa jira. So ishuma immoo sinis yaalaanis immoo sinitti argisiisee yeroo bira insert new column between column 2 and column 3 warreen kanas akkamitti akka taasifnu sinitti argisiisa jechuudha. Delete row 1 and column 6 save your file by the name of draw table. So next formatting table akkamitti kalarii garaagaraa teebilii keenyaaf fayyadamuu dandeenya. Isa jedhu waliin itti fufna jechuudha. So hangasitti hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa. Warra subscribe godhan immoo subscribe godhaa isiniin jedha. Akkasuma kana booda waliin deemna jechuudha. Akka kana duraa isinillee na fuuldura gannee akka chapter 2 keessatti nu mudate chapter 3 kana eegalee hanga chapter dhumaatti osoo tokko missing godhiin torban keessatti viidiyoo lama isiniif gadhiisa jechuudha. Kanaaf commenti godhaa, like godhaa, subscribe warreen goone immoo subscribe godhaa, hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa. Yeroo gaarii isiniin jedha yeroo biraa formatting table kan jedhu kanaan wal arginaa jechuudha. Nagaan turaa.